Shamaa harka fuunee dhaggeeffattoota hordoftoota waliif miidiyaa jalatti argamtan nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu. An nagaa kootti galata waaqayyoodha. An obboleettii keessan waliif miidiyaati. Waliif miidiyaa yeroo hedduu jechuudha. Xaxabattuudha, kufaltuudha, deddeekamtuudha, gorsituudha jechuudha. Kanaan beekamti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yeroo tokko immoo jechuudha dhugaa jirtu dubbachuudhaan qaalii sagalee waaqayyoo namootaaf raabsuudhaanis ni beekamti jechuudha. Kanaaf hordoffiin keessan afaana turu. Kanneen maatii koonaaf hin taane maatii koo ta'uudhaan na jajjabeessuu akkasiin qabdan kabajaadhaan isin gaafadha. Kanneen maatii koo taatanii jirtan jechuudha laayikii gochuudhaan, sheerii gochuudhaan, koomentii yookaas immoo yaadota qabdan barreessitanii wantoota ittiin of fooyyessuu qabu na barreessu. Yookaas immoo akkuma kanatti itti fufii saaraa hojiin kee gaariidha, nama bohaarsaa, akkasumatti itti fufii kannaan jettan jiraachuu dandeessu na barreessaa. Ani immoo yaada keessanii fi koomentii isin barreessitan irraa hunduma isaa fudhadhee jechuudha deebii isinii kennuu danda'a jechuudha. Gaaffiyoota qabdan kameen na barreessuu dandeessu, rakkoon tokko hin jiru. Anis immoo gaaffii keessanii fi deebii isinii barbaada jechuudha. Kana fakkaataa turtiin keessan afaana haa ta'u. Amma walumaanuu waaqayyoon ni kadhanna jechuudha. Achumaan waaqayyoon ni galateeffanna. Waaqa isa akkasittiin fayyaatti nagaatti nu geggeessee kunoo namoota baay'eedha kan qilleensa bitee mana hospitaala keessatti ittiin ciisaa jiru jechuudha. Garuu nu akka kanatti qilleensa natsaa kana jechuudha. Waaqayyoon nu kenne fayyaa nagaatti akka kanatti nu bareechee nu olchee nu bulchaa jira jechuudha. Kanaaf maal duraa barbaada waaqayyo kuni yeroo hedduu jireenya foon keenyaatiif baay'ee tokko dhamaana. Jireenya foon keenyaatiif baay'ee tokko iddoo kennina. Garuu jireenya afuuraa iddoo dhabaa jira jechuudha keessa keenyatti. Wanti kun immoo nama tokko bichaa ilaalata osoo hin taane namoota hundumaa miidiyaa kana kan fayyadaman hundumaa jechuudha. Musliima ta'ee kiristaana, kaatolikii ta'ee adventistii ሃይማኖቲ ከመንዩ kan fayyadamu jechuudha. Hunduma keenya nu barbaachisa jechuudha. Namni kamiyyuu gaafa amanu karaan kun na baasa naaf ta'a jireenyatti nageessa jedhee waan amanii itti seeneefu kanaafiyyuu achi keessatti immoo amantiin hojii malee du'aadha sagalee waaqayyoodha. Kanaaf nama hundumtuu itti hojjechuu qaba jechuudha. Yeroon akka isin jiru waanuma beektan irraa yoo nu hirmaachistan baay'ee tokko bareedaadha iyyaadha. Anis waan beekurraa isin hirmaachisaa isinillee waan beektan irraa yoo nu barsiiftan ani isin kabajaa nan qoradha jechuun barbaada. Haa ta'uukaa ammala gara waaqayyoon galateeffachuu yookaas waaqayyoon kadhachuutti deemna. Turtiin keessan afaana ta'u. Yaa waaqayyo waaqa macaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa galateeffamu. Baroota keessatti akkanatti nu eedde yaa waaqayyo waaqa macaa. Namoota hundumaa bakka bu'eensi galateeffadha. Gooftaa koo, abbaa jaalalaa, mootii waaqaaf lafaa. Baroota nu dhukkubsiftee gaarummaa nu gooneef osoo hin taane utuma nu jalloota taanee jirru, utuma nu cubbamoota taanee jirru akka kanatti dhiiga keetiin waan nu bitatteef, waan nu jaallatteef haalota hin taane keessatti nu wajjin taatee nu geggeessite kunoo yeroo kanaan nu geessee maqaan kee haa galateeffamu. Dhugumaan nu jaallatta yaa waaqayyo, dhugumaan gatii guddaa nutti baaste. Kanaaf akka kanatti nu eedde nu geessite yeroo kanaan nu geesse maqaan kee haa galateeffamu. Galanni maqaa keetiif haa ta'u. Ati bichaan ol jedhi moo'ii jiraadhu waaqayyo. Hundumaa gootaa si haa galatu. Waaqayyo waaqa macaa. Amma immoo sin kadhadha. Yesuus ilma waaqayyo baay'ee isaanii du'aan nu biraa dhabamaniiru. Baay'een isaanii dhukkubaan nu biraa adabamanii jiru. Yaa waaqayyo kanneen baay'een isaanii jechuudha qilleensuma manuu natsaa furannee baasnu kan birrii isaaniitiin bitatanii ittiin jiraatan baay'ee isaaniitiin beeka. Waaqayyo jikee gara isaanii haa ilaalu. Waaqayyo galgalee kana jikee gara isaanii haa ilaalu. Waaqayyo jikee gara isaanii haa ilaalu. Waaqayyo waaqarraa jikee gara isaanii haa ilaalu. Waaqayyo waaqa macaa kanneen algaan isaanii algaa quraanyaa ta'anii waggaa 3 waggaa 4 ifa gadi ba'anii arguu dadhaban baay'ee isaanii jira. Waaqayyo kaabarra kan jiran kibbarra kan jiran ilaa galgalee kana gara keen ilaala. Yesuus ilma waaqayyo ati dhugumaan danda'aadha. Akkuma yaa waaqayyo gisee biyya lafaarra turte sanatti ija Barximeewos bante. Namicha seexanaan guutame sana booyyee keessaa didichiste baaste yaa waaqayyo waaqa macaa ati dhugumaan jiraataadha. Yesuus ilma waaqayyo ati dhugumaan humna qabda danda'aadha. Alfaadha Omeegaa darbitee kan jiraattu bara baraan kan jiraattu yaa waaqayyo kanneen dhukkubsatanii kaaba kibbarra dhiya baharra jiranii yaa waaqayyo gooftaa macaa. Dhukkuba adda addaatiin qabamanii yaa waaqayyo ifa kana arguun waan guddaatti fakkaatee jiru. Galgalee kana nan jedha maqaa kee maqaa isa qulqulluu isa waaqarra jiraatu sanaan yaa waaqayyo waaqa macaa shokossaa miila keetii yaa dhaga'an yaa waaqayyo.
fayyinni kee ol waaqarraa jara kana bira haa deemu. Waaqayyo shokossaa miila kee dhagaali. Harki kee waaqarraa saana qaqqabatu. Yesuus ilma Waaqayyo ati dhugumaan dantaadha. Alaazariin kan guyyaa sadii biyyoo jala bule yaa Waaqayyo siidha kan lubbuutti godhe. Siidha kan foonitti godhe. Yesuus ilma Waaqayyo nan jedha galgalee kana namoota dhukkubsatanii hospitaala keessa jiran harki kee haa qaqqabatu. Ol waaqarraa fayyina kee ergii fi Yesuus ilma Waaqayyo ammallee sin kadhadha. Kanneen waanjoo garbummaa jala jiranii afurri seexanaa bitee jiru. Yesuus ilma Waaqayyo nan jedha maqaa keessa jiraata isa gimbii gala gaggashu maqaa Yesuus Kiristoosiin afurri waanjoo garbummaa kan rukutame ta'u waanjoo garbummaa jalaa kan baana ta'u dhiigi kee qulqulluudha haa qulqulleessu gara mootummaa keetti haa fidu. Yesuus kan hundumaa guutaa si haa galatu. Ammalleen sin kadhadha cubbuun guutte lafa kanarraa jireenya korra guutte analleen obboloota korrallee guute Yesuus ilma Waaqayyo gara keen ilaala gara keenya ilaali maaloo araarsiin jenna araara nuuf godhi cubbuu keenya nuu dhiisi irri daddarba keenya nuu dhiisi nuyi cubbamoota akkuma ati jette yaa Waaqayyo gooftaa ati jettee jirta. Namni kamiyyuu cubbuu hin qabu kan ofiin jedhe of goomse jettee jirta Waaqayyo Waaqa maccaa. Dhugaadha nuyi cubbamoota. Dhugaadha nuyi cubbamoota. Cubbuu keenyaaf laa araarsiin jenna. Miila kee jalatti kufnee araarsiin jenna. Cubbuu keenya nuu dhiisi. Obboloota koo bakka bu'een araara si gaafadha. Firaaf lammii koo bakka bu'een araara si gaafadha. Araar Waaqayyo araar. Cubbuu keenyaaf jettee yaa Waaqayyo adaba garmalee nurratti hin fidini. Cubbuu keenyaaf jettee yaa Waaqayyo biyya keenya dagaarran buusini. Maaloo cubbuu keenya nuu dhiisi. Kakaabarraa kan kibbarraa kan dhiyaarraa kan lixarraatiif dhiifama nuuf godhi. Hunduma keenyaaf nuu dhiisi yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraata. Atoo jetteetta. Cubbuu keessan isin irratti jibba malee isiniin dhiiga kootiin isin bite nuun jette. Waaqayyo Waaqa jiraata. Dhiifama nuu godhi. Araara nuu godhi. Abbaan ilma isaattillee yoo aare hammamiyyuu hin turuka. Dafee araarfata. Maaloo nutti araarami. Cubbuu keenya nuu dhiisi. Irra daddarba keenya nuu dhiisi. Yaada garaa keenya geeddari. Yaa Waaqayyo nu geeddari. Waaqayyo cubbuu keenyaaf araara nuuf ergitan amanaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Dhiifama cubbuu keenyaatiin kan lolu hojiin hafuura hammeenyaa, hojiin xonqolaadhaa, hojiin calleef caatii, hojiin asimaatii, hojiin tigimtiidhaa nan jedha galgalee kana maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutamne haa ta'u. Yesuus Kiristoos ati hojii seexanaa diiguuf mul'ateeradha sagalee Waaqayyoodha. Ati dhugumaan hojii seexanaa diidda. Haboo qabda Waaqayyo. Haboo qabda. Eenyuyyuu sin kaadu kana ati danda'aadha. Hojiin seexanaa, hojiin asmaatii, hojiin tigimtiidha, hojiin abdinigistiidha. Maqaa Kiristoos Yesuusiin kan cabee ta'u. Biyya keenyarraa, nama keenyarraa, hiriyoota koorraa yaa Waaqayyo Waaqa maccaa kan galagalee ta'u. Jireenya koorraa galagalu. Bultii koorraa, mana koorraa, qabeenya koorraa nan jedha hafuurri hamaan nan danda'in. Garan deemu hundumaatti na hooggani. Siinan hoogganamu barbaada na wajjin ta'i. Na baasii na galchi. Na fuuldura deemi. Ansi booda tan bu'a. Fakkeenya naaf ta'i. Yaa Waaqayyo fakkeenya naaf ta'i. Yaa Waaqayyo fakkeenya naaf ta'i. Faana kee ilaaleen deema. Yaa Waaqayyo na fuuldura bu'i. Gaaddidduu kee ilaaleen deema. Gaaddidduun kee naaf qoricha. Yesus. Yesus. Mootii Waaqaaf lafa. Abbaa bara baraa. Dubartittii waggaa 12 guutuu dhiidde. Caafii wayyaa keetii tuqxeeti fayyina argatte. Dhiigni yeroo sanarraa dhaabate. Ati fayyisaa biyya lafaati. Ati biyya lafaatiif qoricha. Addunyaa guutuudhaaf qoricha Yesuus. Yesuus. Ati dhugumaan qoricha.
ati dhugumaan madaanitiidha. Nuuf kottu maaloo rakkinni nutti hammaatteetti waanjoon garbummaa nutti ulfaatteetti garbummaa jalaa nu baasi maaloo karaa kamiin iyyuu garbummaa jalaa nu baasi biyya keenya garbummaa jalaa baasi yaa Waaqayyo nu yaadadhu maaloo nu yaadadhu ati danda'aadha maaloo yaa Waaqayyo araarsiin jenna nu yaadadhu. Fannoo kee jalatti kufnee araara si kadhanna. Fannoo kee jalatti kufnee araara si kadhanna. Araara kee argisiisi biyya keenyaaf. Araara kee argisiisi lammii keenyaaf. Araara kee argisiisi mana keenyaaf. Araara kee argisiisi hiriyoota kootiif Yesuus. Fannoo kee jalatti kufnee araara si kadhanna. Miila kee jalatti kufnee araara si kadhanna. Araara kee argisiisi biyya keenyatti. Araara kee argisiisi fira keenyatti. Araara kee argisiisi nama keenyatti. Araara kee argisiisi walii keenyatti Yesuus. Atoo danda'aadha nu biran darbin harki kee nu haa qabatu Yesuus ati danda'aadha nu qaqqabadhu harki kee nu haa qaqqabatu Yesuus harka kee keessa fayyinatu jira harka kee keessa jireenyatu jira harki kee fayyisaadha. Barximeewos waggaa meeqa guutuudha kan ija isaa jaame si'a tokkittii naan qabde kalaabsuu ija isaatii banteefi ati dhugumaan danda'aadha. Waaqayyo waaqa maccaa galanni siif haa ta'u. Homtuu nan danda'u, afurri hamaan nan danda'u, xonqolaan nan danda'u, asmaatiin nan danda'u. Maaliif jennaani anatu si keessaa situ na keessaa. Ati yeroo hundumaa eegaa kooti, geggeessaa kooti, naa wajjiniin jirta waan ta'eef. Yesuus yaa galatu. Anis abbaa keessaa, abbaan immoo na keessa. Afurri qulqulluun immoo nu keessa. Haleluuyaa. Ani abbaa keessa abbaan na keessa afurri qulqulluun immoo nu keessa isaan kun sadanuu iyyuu tokko ta'anii hojii isaanii hojjetu jechuudha. Kan akka kanatti nu eegee nu geggeessee yoona karaan nu gahe hunduma keenya jechuudha. Amma namoonni hedduun Yesuusii fi Allah fi maaloo jedhama. Hin jedhama wanta akkasii kun hin jira jechuudha deeme. Garuu ani abbaa keessa abbaan immoo na keessa afurri qulqulluun immoo nu keessa kan jedhe sagalee Waaqayyooti jechuudha. Waaqayyo lama hin jiru jechuudha. Tokkotu jira. Hin gowwoominaa yaa obboloota koo. Innaa kana fakkaata walumaa galattu Waaqayyo danda'aadha. Nutti araaramu. Araara isaa nutti agarsiisu. Waaqayyo tokkodha jechuudha. Waaqayyo tokkodha. Lama miti jechuudha. Inni akkasitti nu geggeessee nu har'aan immoo nu ga'e maqaan isaa galateeffamu. Maqaan isaa eebbifamu. Ani wanta hin jedhu dhaba jechuudha yeroo hedduu. Ana gargaarsa hedduu narraa qaba Waaqayyo. Maaliif hin fattaname hin jedhu. Jireenya koo keessatti fattanaan nan mudateera. Maaf hin fattaname hin jedhu. Baga hin fattaname, baga hin ilaalame. Sibiiliyyoo abidda keessa kaa'amee ilaalamu. Ani ilmoo namaa ta'e akkamittiin hin ilaalamu. Gooftaa Yesuus yeroo biyya lafaarra ture jechuudha. Seexanni maal jedheeni? Mee dhugumaa yoo Waaqa taate jedheen. Daabboo kana dhagaa kana fuudhi daabboo godhi jedheen. Jennaan maal jedheeni? Dhalli namaa biddeena bichaadhaan hin jiraatu jedheen. Sagalee Waaqayyootiin jiraata malee. Haleluuyaa. Kasi dubbiin. Sagalee Waaqayyootiin jiraata malee biddeen bichaadhaan hin jiraatu dhalli namaa jedheen. Kanaaf maaf hin ilaalame, maaf hin qorame, maaf hin rakkadhe. Dhalli namaa rakkataadha. Rakkachuu qaba. Rakkinni giddiidha. Gooftaa Yesuus utuu qajeelummaa godhuu lafa kanarratti. Utuu jaamaa ija banu, utuu seexana baasu, utuu namoota dhukkubsatan fayyisu, utuu warreen algaa isaaniirra waggaa meeqa algaa quraanyaa ta'an ciisan kaasu maaliif fannifame? Maaf rukutame? Maaf mismaaritti qaraqqarame? Maaf ilaalame? Ilma namaa waan ta'eef. Ilmi namaa yoomiyyuu inuma ilaalama. Gowwaan ta'ina. Ilmi namaa ni ilaalama. Hin madaalama. Maal akka ta'e eenyuun akka ta'e in ilaalama jechuudha. Maaf hin ilaalamin jedhe. Ilaalamuu qabda. Ilaalamuutiin qaba. Fattanami. Garuu hin kufin darbi maqaa Yesuusiin.
fattanamuun gaariidha. Kufuutu gadheedha. Ilaalamuun gaariidha. Garuu kufuu gadheedha. Mana barumsaatti amma fattanamta. Gaafa kufte si boosisa. Garuu darbi maqaa Yesuusin nan jedha galgalee kana. Qoramii namni tokko yoo qorame hundumtuu kufaa osoo hin taane kan darbu ni jira jechuudha. Kanaafuu isin jechuudha wantan jedhaa jiru keessatti jechuudha dhaabadhaa. Lafa dhaabattan dhaabadhaa. Of cimsaatii of dhaaba. Yoo of dhaabdanii ni darbitu. Wanti isin kuftaniif tokko hin jiru jechuudha. Nan rakkadhe baga rakkadhe. Rakkadheera baga rakkadhe. Ani gaa akkasuma nan bawa jechuudha gaafa sagalee Waaqayyoo dubbadhu. Olma Waaqayyoo naa godhe gaafa natti dhaga'amu. Na boosisa jechuudha. Nan bawa. Maaliifii gaarummaa isaatu narra tarii. Wanta inni naa godhetu narra baay'ate. Olmaan naaf oolee kan eenyullee hin beekne jechuudha. Dhoksaan anaaf isa gidduu jiru eenyullee kan hin beekne narra baay'ate. Kanaaf yeroo hundumaa jechuudha jaalala koo kanan ibsuuf jechuudha Yesuusii fi imimmaan kootiin ibsaaf jechuudha. Imimmaan kootiin yeroo hedduu jaalala Kiristoos naaf qabu imimmaan kootiin ibsa. Namoonni hedduun kolfaniiti gammachuu isaanii dabarfatu. An garuu gammachuu koo imimmaan kootiin dabarfadha jechuudha. Yeroon gammadu nan bo'a. Yeroon olmaa isaa yaadadhu. Yeroon itti lafatti haadha naa ta'e qaba. Lafatti abbaa naa ta'e qaba. Lafatti waan hundumaa naa ta'e qaba. Yeroo abbaaf haadhi na gane inni nan ganne. Yeroo hundumtuu na buusan inni nan buusne. Kan naa wajjin hafe kana bichaadha. Kana bichaadha kan naa wajjin hafe. Jireenya koo keessa kana bichaa ture. Abdiin koo lafarraas waaqarrattis kana bichaa ture. Firan qabu firri koo kana bichaa ture. Yeroo nama firra na ari'u kanatti xinnoo boqodha. Banadheen itti boqodhan ture. Kana jechuudha kan na jiraachise amma irraatti jechuudha. Utuu akka namaatti seenaan koo lafa kanarraa badee ture jechuudha. Lafa kanarraa darbee ture seenaan koo jechuudha. Garuu kun jireenyatti nama fida. Kanaadha kan jireenyatti na fide. Kanaadha kan biddeen jireenyaa na argachiise. Biddeen jireenyaa irras boris nan jedhaa kana keessa jira. Amantii kamiin iyyuu hordofi. Sagalee Waaqayyoo Quraana keessa jira. Sagalee Waaqayyoo Baayibilii keessa jira. Dubbiin jireenyaa gara jireenyaatti kan nama geessu Baayibilii keessa jira. Gara jireenyaatti kan nama geessu Quraana keessa jira. An Quraanan hin muru. Hundumtuu sagalee Waaqayyoo sagalee Waaqayyooti. Nuti itti jiraachuu dadhaba malee. Kanaaf yeroo aartan, yeroo dhiphattan, yeroo wanta adda addaa sammuu keessanitti dhuftu kana qayyabadhaa. Yeroo sana firii taatu. Dhugaan isinitti hima. Addunyaa kanarra wanti firii na godhu tokko yoo jiraate sagalee Waaqayyooti. Biddeen jireenyaa kanatu firii na godha. Innaa kana fakkaata. Waaqayyo guddaa godhee sinaa eebbisu. Jalqabaa kaatanii hanga ammaatti warri na wajjin turtan. Waaqayyo baraaf jireenya keessan sinaa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube'ii yookaas immoo chaanala waliif miidiyaa jalatti argamtan hundumti keessan Waaqayyo gooftaan maccaa baraaf jireenya keessan eebbisu. Wantan jedhu gorsi tokko yoo jiraate jechuudha yoon gorsa qabaadhe tokkoof tokko maaliidha yoo jettanii jireenya keessan keessa kudhaama godhadhaa ol kaadhaa. Macaafa qulqulluu. Macaafi qulqulluun isin fayyada. Miiltoo isiniif ta'a. Hiriyaa karaa dheeraa wajjin deemtan jechuun kana. Hiriyaan karaa dheeraa kan kooyi kanaadha jechuudha. Har'as taanaan boris lafanni qundumaatti askoo keessaan dhabamu jechuudha kun. Gaaddinyaa kooti. Hiriyaa gosa dhugaati. Kan nan buusne, kan nan ganne, eessumayyuu yoon naqe. Kan naa wajjin jiru, yoon kufee kan naa wajjin kufu, yoon ka'e naa wajjin kan ka'u. Tokkicha kanaati malee. Nammoo gaafatti rakkattu si bira darba. Si dhiisa namni. Dhugaadha si nuffa. Abbaanis si nuffa. Haadhis si nuffiti. Innaa kan nama hin nuffine sagalee Waaqayyooti. Gooftaa Yesuus si nuffu. Dhiiga isaa sitti lolaasee akka kanattiin si bitate siif jecha waan baay'ee ta'e tasa sin jibbu. Yooti balleessitillee cubbuu keetiifillee sitti dheekkamata. Akkuma abbaan ilma isaa gorfatu, abbaan ilma isaatti dheekkamatu, sitti dheekkamata, si adabata malee tasuma uumaa tokko sin godhu jechuudha.
cubbuu keetiif jecha garuu cubbuu keessirraa kaachisuudhaaf falasii fala jechuudha. Malasii mala jechuudha. Kanaan alatti jechuudha. Waaqayyo cubbuu keetiif jecha waa tokko sin godhu. Akkuma sagaleen isaa jedhe. Ani cubbuu keenya sirratti jibba malee sin jibba akkuma jedhe sana jechuudha. Kana fakkaata waa malee fiyyuu warreen jalqabaa kaatanii hanga manaa wajjin turtan waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Abdii qabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Abdii qabdanittis gammadaa. Xinnoo keessanitti gammadaa. Waaqayyo guddaa isiniif godha isa jedhamudha. Kana fakkaata turtii gaarii waliin dabarsinee waaqayyo dachaa godhe isin eebbisu. Bara jireenya keessanii eebbifamu kanarrammoo jechuudha. Waaqayyo na gargaaree gara fuulduraatti bal'inaan sagalee waaqayyo isin dubbisee walii wajjiniin waaqayyoon kadhannaa waaqayyoon galateeffannaa walii wajjiniin deemnaa deemsa karaa dheeraadha jedheetan abdii qaba. Turtii gaarii naa wajjin gootaniif waaqayyo isin eebbisu. Eebbifamaan isiniin jedha. Warreen yeroo jalqabaatiif mana koo dhuftan maatii kootuun ta'in mana kana keessaa akka hin baane isiniin jedhee jira. Warreen maatii koo taatanii jirtan immoo komentii naa barreessuudhaan yaada qabdan jechuudha. Naa barreessuu akka dandeessan kabajaadha isin gaafadha. Anis immoo yaadota sana hundumaa ittiin ta'ee itti yaadee akkasanii deebisu waaqayyo naa gargaaru. Kana fakkaata nagaa naa ta'a isin jaaladha isin eebbisu waaqayyo. Baay baay turtii gaarii.